Biyya Ahmad walgahii kaleessa iccitii baatee jira. Maal jeen sabboontoota sabaa akka jirutti bosonatti galchinee jirra. Ashamaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya harka fuunee akkam jirtan isin jecha guyyaa har'aan kana Oromoonni guutuu addunyaarra jiran guyyaa gootota haala adda ta'een yaadaa jiraachuun isaanii beekamaadha. Kanuma ilaalchisuudhaan OBN miidiyaa boqqolloo kan namoonni baay'een jechuudhaan yaamulleen guyyaa har'aan kana guyyaa goototaati jechuudhaan haala dammaaqii ta'een lakki haala baaraga ta'een akka waan baaragaa jirutti guyyaa gootota yaadatuudhaaf yaaleetiin jira. Sababa maaliitiif akka inni yaadatu barbaade akkasuma ammoo kaayyoon isaanii maali akkamittiis ammoo gootota kana yaadatan waan jedhu gabaabsinee gurra simbuusuudhaaf as jirra. Guyyaa kana ilaalchisuudhaan gaa Oromoonni guutuu addunyaa yaada isaanii barreessaatii jiru. Kanuma ilaalchisuudhaan gaantilleen qophii kana keessatti waan adda ta'e tokko isiniif qabannee dhufneetiin jirra. Amma xumura qophii keenya share like subscribe gochaa akkan waliin turtan kabajaan isin gaafannaa. Qophiin keenya gaa akka itti aanu kanatti dhiyaata. Itti dhiyaadhaa isin jenna. Gootichi waraana bilisummaa Oromoodha. Guyyaa goota haala adda ta'e yaadatee ooleetiin jira. Waa'ee shinni gaa ilaalchisuudhaan ammoo qophii keenya kana gama dhumaa irratti guyyaa waariyoo haala adda ta'een kan OBN irratti dhiyeessan gurra isin buufna. Kana dura garuu waa'ee OBN maal maxxanse waan jedhu gurra isin buufna. Ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u isin jenna. Qophii kana keessatti waan takka takkamee irra deddeebinee kan wal yaadachiifna. Qophiin guyyaa irraa tanaatiif qabannee dhufne yaadannoo wareegamtoota shinnigaa. Isaan qofa osoo hin ta'in wareegamtoota hamma ilaa guyyaa har'aan kanatti gaara keessaa Oromoodhaaf jecha gootoowwan falmaa jiran ilaalchisuudhaan wantoota tokko tokko kan itti isiniif qoonnu akka ta'es gamanumaan isin yaadachiisuudha barbaanna. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii qabanne kana keessatti waan ajaa'ibaa takka gurra isin buufna. Waan isin hundinuu beektan. Wareegamtoonni shinnigaa kan wareegamaniif qabsoo hadhootuu biltsiginnaa irratti waan godhaniif yoo isin hin jenne waan itti saalfannuu miti. Sirni isaan bara san keessatti irratti qabsaa'anii erbuu seenanii ummata kanaaf jecha gaara keessatti wareegamaa turan sirna akka ammaan tana biltsiginnaan ummata Oromoo kanarratti fe'aa jirtu kanarratti. Kana waan ta'eefis wareegamtoonni shinnigaa sirna biltsiginnaa irratti qabsaa'aa turan hoggaa jennu qooma daanneeti ragaa guutuu waan qabnuuf. Fakkeenya gabaabaa tokko isiniif kaafna. OBN miidiyaan mootummaa Abiyyi mootummaa biltsiginnaa akkana jechuudhaan afaan guuttatee guyyaa gootota Oromoo yaadanne jedhee dubbachuu baatullee gootowwan Oromoo keessaa muraasa nama lama maxxansee jira. Waan isaan maxxansan kana waa malee miti kadhiyeessaniif waa irraa isin hubachiifna. OBN maal jedha? Koloneel Maammoo Muzammir ilaalchisuudhaan waan barreesse qaba. Koloneel Maammoo Muzammir bara 1929tti godina Shawaa Lixaa aanaa tokkee Kutaayyeetti dhalatan. Umriin isaanii barnootaaf yeroo ga'u magaalaa Gudar keessatti mana barumsa Dajjaazmaach Basha'aa seenuudhaan barnoota sadarkaa jalqabaa baratan. Akkasumas barnoota sadarkaa lammaffaadhaa mana barnoota Tafarii Mokkonnan keessatti osoo hordofaa jiranii barattoota yeroo sana qabxii ol aanaa galmeessan keessaa nama tokko ta'uudhaan mana barnoota leenjii barsiisota Hararitti akka baratuu fi nama carraa argatan keessaa nama tokkodha ture. Haa ta'u malee fedhiin isaanii yeroo sana barnoota qofa osoo hin taane dhimma waraanaa waan tureef mana leenjii waraana Harar seena. Mana leenjii kana keessatti illee qabxii olaanaadhaan barnoota isaanii waan xumuraniif leenjisaa mana leenjii waraanaa Harar ta'uudhaan nama muudaman turan. Yeroo muraasa boodas leenjistoota barnoota sadarkaa ol aanaa akka baratanii fi carraa argatan keessaa isa tokko ta'uudhaan bara 1962tti Yuunivarsiitii Finfinnee irraa barnoota seeraatiin digirii jalqabaa nama argatan turan. Koloneel Maammoo Muzammir osoo barnootaaf Yuunivarsiitii Finfinnee jiru waa'ee waldaa Maccaa fi Tuulamaa odeeffannoodha argatan. Yeroo kana irraa jalqabees gara waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti makamuudhaaf sochii nama jalqabeedha ture. Fedhiin isaanii kunis milkaa'ee gara dhaabbata kanatti makamuudhaan hayyoota Oromoo kanneen akka Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruu, Loltuu Lammeessaa Boruu, Haayilamaaram Gammadaa fi Alamuu Qixxeessaa waliin ta'uudhaan umrii isaanii hafee sochii guddaa nama taasisaa turanidha. Haa ta'u malee sochiin kun kan isa hin gammachiifne mootummaan Haayile Sillaasee Maammoo Muzammirii fi jaallansaa to'annoo jala oolchee himata heera mootummaa diiguudhaan ummata Itoophiyaa yeroo dheeraa cimee ture kan fashaleessu holola sobaa oofuudhaan ummata jeequmsaaf kakaastan jedhu irratti dhiyeesseetiin ture. Imaajin bakka kana qofa naaf qabadha. Waggaa takkallee hin geenye obbo Jowaar Maammaffaa irratti himata sobaa akkasii banuudhaan hayyoota Oromoo jumlaadhaan himata sobaa irratti bananii kan turan eenyudha. Barri kunii fi barri Koloneel Maammoo Muzammir itti wareegaman wal fakkaata. Kana waan ta'eef seenaan fagoo hin jirtu. Sobdanii ummata keenya baraa gadaa boochisuun kun haa dhaabbatu asirratti. Jowaar Maammaffaa irratti himata akkasii bantanii himata sobaa cubbuudhaan himata akkasii bantanii rarraasuudhaaf kaka'umsa warri godhaa ture keessaa tokko OBN mataa keessan ture. Fakkeessuun kun hanga yoomiti. Ammallee kan mana hidhaa keessatti hafan olola sobaatiin hiitaniiti himata sobaa irratti bantanii jirtan. Fakkeessumaaf Jowaar Maammaffaa gallakkifte malee kaayyoon Abiyyiitii fi kaayyoon Haayile Sillaaseedhaa garaagarummaa tokkollee hin qabu jechuudha. Hin qabu.
Kada jala murree walitti himna waan ummanni bara kanaa beeku sirriitti beeknaa jecha. Maammoo Muzammil irratti ammoo dhuunfaadhaan himata addaa gurraandhala 10 bara 1967 ummata sinimaa Appiir keessatti walitti qabaman irratti boombii darbattee namoota hedduu irratti miidhaa gaggeesse jedhu irratti dhiyeessuudhaan addatti irra dhiyeessanii beeke. Gurraandhala 28 bara 1969tti murtoon du'aa irratti murtaa'e. Murtoo du'aa Maammoo Muzammil irratti murteessan. Warri cubbuu kun jechuudha. Koloneel Maammoo Muzammil himata ragaa hin qabne kanaani bara 1969 mana adabbii Alam Baqqaany. Mee Alam Baqqaany jechuun maal jechuudha? Mee ilaali manuma hidhaa manuma adabbii isaanii kanaa olaale. Alam Baqqaany jechuun maal jechuudha? Alam Baqqaany jechuun addunyaan sii geesse jechuun akka afaan jiraatiin. Mee ilaali bar ummata hamaa Alam Baqqaany waan jedhan Alam Baqqaany addunyummaan tunu naa geesse jirti. Mana akkasiisan keessa geessaniiti fannifamee ajjeefamuusaa ragaan maddoota adda addaarraa arganne ni mul'isa jaa. Ragaan maddoota adda addaarraa OBN argate ni mul'isa. Hayyoonni Oromoodhaa warroonni barreessanii waa hunda nutti himaa turan bira dabra. OBN ni argatee beeke. Baruma dabree bar Kajoor Maamma Farratti himata akkasii banan. Himata cubbuudha. Eenyu kana godhe? Mootummaa biyyiitiimi. Kanaafuu sirni Abiyyiitii fi sirni Haile Sillaasee kabara sanii sun maaltu garaagarummaa godhe? Kanaat irraa hamaadha. Kabara kana keessatti nu sobuu barbaadu. Ummata hagana fakkeessu. OBN jechuun mootummaa biyyiiti. Hagan takka fakkeessee barlaa Oromoodhaaf dalagii bar nuti bar sabboontota nuti Oromoo yanii Oromoodhaan qabuudha fi beeke waan akkana kana dhiyeessuuf. Oromoodhaan jedha hidhaa duuba kami isaan ka hote faarsa ifi ajjeesanii nama faarsunis beekadhu isaan bira jirti. Barsanaafin siin jawaab bileessa qiyya. Gama biraatiin waa'ee afaan gartee guyyaa gootota Oromoodhaa kana dubbatullee baatan waa'ee goota Oromoodhaa kan jalqaba Oromoodhaaf qawwee dhukaase tokko maxxansanii turanii. Goonni kunis gaa Elemoo Qilxuu ture. Goota Elemoo Qilxuu ilaalchituudhaan OBN waan barreessamee gabaabsinee gurra sin buufna. Seenaa isaa guutullee asirra maxxansuu baatu waan inni barreesse qofa sin buufna. Haa ta'u maaliif waan kana barreessee yoo qayyatu taate fakkeessuudhaaf akkasitti fakkeessanii ummata kanaan sobuudhaaf guyyaa gootallee hin jennee beeku. Wanni inni maxxanse Elemoo Qilxuudhaa eenyu? Reefuun tanas Koloneel Maammoo Muzammil eenyu jeetuma fidee miree. Unoontillee gartee guyyaa gootaa kana yaadannee jechuudhaaf deemaa beeku yoo rabbi guyyaa tokko. No, sila guyyaa gootataa jee dura fiduu qabare. Eenyu akka isaan ta'an ni beeknaa mi boonu. Ni beekna akka ajaa'ibatti beekna. Elemoo Qilxuu bara 1936tti baha Oromiyaa Harargeetti nama dhalatedha. Maqaan dhaloota isaa Hasan Ibrahim yommuu ta'u bara 1960 Yemen magaalaa Adaniitti maqaa Oromoonni hedduun ittiin isa beeku Elemoo Qilxuudhaa nama fudhatedha. Bara ijoollummaa isaa carraa barnoota idilee waan hin argatanii fi barumsa amantaa jalqabe. Barumsa amantaa erga eegalee booda nama dhuunfaa bira hojjechuudha eegale. Namni inni bira hojjechaa ture gara Yemen waan godaanee fi Elemoonis isuma wajjin gara Adaniitti nama godaanee ture. Elemoon Adaniitti galee hojii dhuunfaa isaa eegalee haadha warraa Amuunee Omar fuudhuudhaan bultii nama ijaarratee ture. Elemoon hojii dhuunfaa isaatiin milkaa'uudhaan bara 1966tti tika imbaasii Itoophiyaa biyya Yemen jiru keessa nama galee ture. Sana booda bara 1967 gara Finfinnee yeroo dhufu humnoota mootummaa Itoophiyaa morman waliin walitti dhufeenya qabda jedhamee nama hidhamee ture. Maaliif? Waan abbaa qabeenyaa ta'eef. Abbaa qabeenyaa ta'uu isaa waan beekaniif nama abbaa qabeenyaa ta'eef hin fedhu jirre. Sirna jara kanaati beeki. Sirna Abiyyi Ahmad amma harkaa qabu kanaa beeki. Fakkeenyaaf ammaan tana abbaa qabeenyaa Oromoon qabdu Dinkuu Dayyaasee. Dinkuu Dayyaasee seera. Qabeenya isaa biyya keessatti diina weerarsiisanii irratti duulanii Dinkuu Dayyaasarra biyyan jiru. Waan Oromoo ta'eef beeki. Isa qofaa miti abbootii qabeenya Oromoodhaa takka takkaan filanii kaan maallaqa hagan takka gabartee sirna keenya kana yoo nu gabbarte malee akkuma bara durii beeka akka bara Haile Sillaaseetii fi bara Dargii sanitti maallaqa irraa guuranii kaan bitanii of jalatti guuranii jiran. Kaan ammoo caccabsanii biyya irraa baasanii jiranii. Kaan ammoo biizinasa isaanii irraa boojanii hojii dhoowwanii nama tattaa'u jiru jira jechuudha. Hayyee obboleessa kiyya sirni Abiyyiitii fi sirni Haile Sillaaseetii fi sirni Darguu garaagarummaa natti himi. Kanaat irra bada siin jenne moo hin jenne? Kanaat irra hama. Hayyee gaa Elemoo Qilxuu mootummaa Itoophiyaatiin warra mormu kanaa wajjin walitti dhufeenya qabda jedhamee nama hidhamee ture. Abiyyi Ahmad irraan tana maal nama godhaa jira? Seenaa bara durii katabuudhaa miti bara. Abiyyi Ahmad guyyaa irraan kanaa maal gochaa jira uummata Oromoo kanarratti? Bara Abiyyi Ahmad walgahii kaleessa kaadiroota fi hattoota warra gartee Facebook kana gubbatti bobbaasee fi warra gartee biyya keessaa uummata cinqaa jiru walitti qabee maal jeen guyyaa kaleessa iccitii baatee jira. Maal jeen sabboontota sabaa akka jirutti bosonatti galchinee jirra. Warri hafe warra sirna bilisiginnaatiif sujuudu qofa warri kun ammoo magaalaa keessa jira itti fufna je'ee leenjii kannaafii ture jechuudha. Hayyee Abiyyi Ahmad duuba sabboontota sabaa kana gartee bosonatti galcheetiin jira je'ee dubbate. Hin jenne haa je'anii kaadiroonni achi gubbatti guyyaa kaleessaa isaa wajjin marii gaggeessaa turan.
Hinjenne Abiyyi Ahmad Haajani nu bira geessee jirti iccitiin. Maa ol somna baleessa kiyya. Abiyyi bar. Sabboontoo sabaa akka jiru daggala galchinee jirra. Eenyu faadha? Jaalmarroo faadha. Qeerroo sabaaf falmattu akka jirtutti bosona galchinee jirra bosona keessa jirtidha wanni dubbate. Qeerroo dhagaadhaanis achirra keessa san hundaree galchanii. Qeerroo harka qullaa qawwee Abiyyi faan irratti banaa turan. Abiyyuma faatu beek irratti ban ilma keenya jettee Oromoon achi gubbaa isa kaayatte malee namicha kana. Arraanta nagartee qeerroo san gartee sabboontoo sabaa warra jaamu kana hunda daggala galchinee jirra jedhee nama dubbate jechuudha Abiyyi Ahmad. Imagine. Nama mootummaa isaatiin mormu hundaa'u kaan jeessa kaan hidha kaan ammoo kolaaseet akka takkaa namni naman kolaasinii kolaasaa jira jechuudha Abiyyi Ahmad. Arraan tana ammoo fakkeessuudhaaf seenaa Elemoo Qilxuudhaa asirratti maxxansa jechuudha beenu. Mana hidhaa keessatti baatilee hedduuf dararaa fi reebichi guddaan irra gahaa ture jaan Elemoo Qilxuudhaa. Seenaan isaa dheeraadha. Akka malee dheeraadha seenaan isaa. Daraan Elemoo Qilxuu irra gahe kun jireenya isaa jijjiiruudhaaf sababa ta'e. Sana booda maatiin Elemoo buusii buusanii qaamolee mootummaa waraqaa eenyummaa isaa qabataniif laatanii hidhaa irraa akka ba'u taasisan. Abiyyi Ahmad kana dura waan takka yaadadhu. Kana dura abbootii qabeenya Oromoo tana walitti qabeeti qarshii miliyoona 5 fidaadha. Sirna biltsiginnaa sirna badhaadhina gajjabeessuudhaaf dirqama isin abbootiin qabeenyaa qarshii miliyoona 5 yoo hin finne daaraa taatanii itti himi. So warri ayya isaa kanan fudhanne warri namtichi kun gartee garantaane deemaa jira beeku dhiiseeti biyyarraa godaane qabeenya isaa dhiisee dinquu tayyaa sarraan tana fooqii isaa gurguddoo meeqatu caccabee jira hojiin ala ta'een diinaaf kannamee hojii dhaabee taa'u jira qabeenyi isaa guddaan soodareen akkam ta'u jira yeroo garii sii gallakkifne jedhanii asumatti bishaan karaa jallisiitiin itti bananii qabeenya soodaree san akkasii balleessan obboleessa yeroo garii immoo jalaa cufaniiti kan keetii miti abbaa qabeenyummaa fidi qabeenyi isaa tokko akkam sochoone godhan. Hai abbootii qabeenyaa haala kanaan abbootii qabeenya Oromoodhaan nama dararaa jiru jechuudha Abiyyi Ahmad jechuun. Hayyee gaabara sanitti illee gartee namni kun nama gartee qabeenya qabu ta'uu arganiiti lakki hidhata wajjin qabdaa nama kanaati wajjin gartee hidhata qabdaa jeniiti Elemoo Qilxuudhaa kana hidhan jechuudha. Imagine duuba sirni duraanii sunii fi sirni ammaan tanaa kun garaagarummaa natti himi. Duraanii sun inumaa beektaa yeroo dukkanaa keessa turre. Bara kana keessatti amma haalli Abiyyi itti deemu jirure. Imagine. Isaan fakkeessuudhaaf sitti himan akkana jaanii sitti himanii. No, asiin bar wanni isaan kana fidaniif hunoo OBN illee yaadatee jira agartuufi bara Oromoo kana godhuudhaaf deeman shawwaduudhaaf deeman guyyaa gootota illee jedhanii finneera Elemoo Qilxuudhaa eenyu jedhee kafideeffamma OBN waan biraan seen. Ijoollee amata lamaatu shawwaduu hin dandeessaniitti. Sana booda maatiin Elemoodhaa buusii buusanii qaamolee mootummaa waraqaa eenyummaa isaa qabataniif laatanii hidhaa irraa akka ba'u taasisan. Hidhaa irraa erga hiikame Elemoon jireenya isaa qananitti deebi'uu hin barbaanne. Imagine goonni akkanaa kun jireenya isaa qananii kanatti deebi'uu hin barbaanne. Eessa filate? Fakkeenyaaf amma Jaalmarroon yuunivarsiitii Finfinneetti injinaringii baratu ture. Jaalmarroon gurbaan kun ijoollee sammuun isaa bilchooti. Saba kana odoo nan arguu gartee diinni gartee haala kanaan weeraree irra taa'uu hin danda'u jeeti kan gaaratti gale. Qeerroon bara irraan tana qeerroon akkatti gaaraa falmataa jirtuuni qeerroo kaleessa ijoollee wajjin haasaa jiru faa gaara keessaa kilaash harkaa qaba. Ijoollee hiriira baatee footoo kaaftee nu ergaa turtee irraan tana qabsoo Oromoodhaa tana gaggeessaa jira bosona keessa. Nama tokkorra nama lamarra nama sadii ijoollee gartee information nu kannaa turte sirriitti nama nan beeku jechuudha. Kan baratiin sirriitti dhiichisu kan barate akkamitti taa'ee ilaaluu danda'a. Jarri bar nama barate namu Oromoo kanaa hawaa barate hin fedhanii bar. Hin fedhan fakkeenyaaf ammaan tana waa'ee Abiyyi Ahmad ammaan tana dubbachuun barbaannu dhiisi. Goota keenya hayyuu keenya doktora keenya haa jettuun warri sammuun duuma nuti immoo maal akka inni ta'e ni beekna. Jireenya isaa qananitti deebi'uun barbaanne egaa hidha irraa ba'e eessa deemire maatii fi jiruu dhuunfaa isaa dhiisee bara 1968 Somaaliyaa magaalaa Moqaadishootti baqate. Qabsaa'ota Oromoo Somaaliyaa turan waliin wal argee dirqama kaayyoo Oromoo biyya Arabaa keessatti ibsu fudhate. Waa'ee Oromoo kanarratti marii taasisanii akkaataa itti gartee Oromoo tana bilisoomsan akkamitti Oromoo tana hidhachiisan waan jedhu irratti waliigaltee waan jiru kana fudhatanii kaayyoo Oromoo tanarra cichuu ni fudhatan jechuudha. Hayyoota Oromoo kanneen biraati wajjin jechuudha. Sana booda gara Yemen ni deebi'e. Waldaa Oromoo bu'uureessuun dura taa'aa ta'ee gaggeesse. Itti aansuudhaan mootummaa Yemen amansiisee waajjira siyaasaa bane. Waajjira siyaasaa banate jechuudha. Kana booda hojii siyaasaa irratti fuulleeffachuudhaan Oromoota baha giddu galeessaa dadammaqsaa fi ijaaraa mootummoota Yemen, Siiriyaa, Iraaqii akkasumas dhaabbata bilisummaa Falasxiinii fi adda bilisummaa Eritiriyaa irraa gargaarsaa fi deeggarsa gaafachuutti bobba'e. Gargaarsa mootummaa Iraaqiin leenjii loltummaa yeroo jalqabaaf baatii 7 leenjisee ajaja waraanaa jaarraa abbaa gadaatiin
hoggansiisee bara 1969tti Harargeetti bobbaase boo leenca gartee fuulli isaa tokko akkatti ilaalan nama baarasuu kana mucaa diina gartee baarasuu kana mucaa Oromoon akkatti itti gammaddu kana mucaa isaanuu baaragaa barreessan yeroo amma barreessan kana waa'ee isaa ta'e eegaa baaragaa barreessan gaa'e barreeffama barreessan malee oduu keessatti bar hindeessine bar Abiyyi Ahmed jechuun bar na innaa seenaa beeku keessa goonni garta jaarraa 20 takka Oromoof dhufe tan kun innaa seenaa Oromoo beeku jaarraa abbaa gadaatii fi Bahar Waaree qabsaa waggaa 150 duraatii fi jaarraa abbaa gadaa qabsaa waggaa 70 dabraniiti walitti fidee gaafa isaan qabsoo godhaa turan san jedhama dubbataa ture jechuudha. Dhiyoo tana wagguma lama dura Harargeetti. waliin godhan jechuu barbaadeetiin. Nama gartaa jetteedhaan waa hubate nama odoon dubbisan akkanuma waa hubate jechuudha biyyaa jechuudha. Amma gaa waraanni inni gartee jaarraan akka hogganu taasisee buureessee lolatti bobbaase kun bara 1969 keessa waraanni kun gara Harargee osoo imaluu jaa OBN kaaba Somaaliyaatti humnoota mootummaa Soomaaliyaatiin walitti bu'anii hedduun wareegamanii Elemoo fi warreen hafan hidhaa ganna 5 fi baatii 6 adabaman. Elemoon taatee kanaan osoo abdii hin kutatin gaarsa adda bilisummaa Eertiraa irraa argameen lola bilisummaa eegale. Walgahii waldaa Maccaa fi Tuulamaa bara 1973 ture irratti qabsaa'ota Oromoo wajjin wal arge. Walgahiin kun bu'uureeffamuu adda bilisummaa Oromootiif haala kan mijjeessedha ture. Elemoon baatii Hagayya bara 1974 jaallan isaa waliin osoo qabsaa'uu wareegamuusaa ragaa arganne ni mul'isa. Elemoon gaa carcar xirroo lafa jedhamutti dhukaasa jalqabaa uummata Oromoo kanaaf kan dhukaase. Doonni gartee gaara carcar xirroo kana keessaa gartee dhukaasa kana akkatti haleelu jechuudha. Diina kana meeqa odoonni akkatti kuffisu jechuudha. Diina kami diinni sun warra sirna har'aan tanaa kana hoggaggeessaa jiru kanarraa beeke warri sun. Bara 1969 keessa Oromoodhaaf dhukaasni dhufe. Har'aan tanallee dachee Oromiyaa keessatti gartee qeerroo bara kanaatiin akkatti qaxachan sinjee akka boo mucaa kasala qabataa jirutti ilmaan Oromoota qaxachisiisaa jiru. Qeerroo Oromoota kaleessa dhagaadhaan qawwee dura dhaabbattee Abiyyaan gurra keessa irraan tana agartee sirna isaan fidan kana daaraa godhuudhaaf gartee Abiyyi irra qabsaa jirtu jechuudha. Sirna isaan deemaniin cubbuu isaan deemaniin fakkeessaa isaan deemaniin tana irra aanna jechuudha guyyaa tokko yoo rabbi jedhe. Erbuush inni gaa ilaalchisuudhaan walaleessaan lataa qaree aagaa barreesse tokko gurra simbuufna. Adda ba'aa jettanii lakkii nu addan baanu kaleessa tokko turree as geenyee lamantaanu islaama kiristaana jettanii nu hin qoodinaa gonkumaa dhiignii fi lafeen keenya kaayyoon keenyas tokkuma sababa kamiin iyyuu nu hedduun dhaabdan dallaa Oromoo taanee baanee Oromoo taanee galla galummaan sunuu hafee yoo ta'es cita mormaa walirraa addan baanu fudhannee ajaja ormaa jabbii miilli hidhame margaan hin barbaadina amantaa lakkooftanii kutaan nu hin ramadina feetan qawwee keessaniin nu harcaasa akka baala qoodamnee jiraachurraa tokkoomnee duucaala waadaa dhiigaa fi lafeeti jechuudhaan walaloo gabaabaa kanaan Erbuush inni gaa yaadate guyyaa gootota Oromoo yaadate jechuudha afaan biraatiin. Gaddaan liqimfamnee wantaan wallaallee aadaa du'aa taanaan qonnee walawwaal. Nu Oromoo taane mana baane amantaan addaan hin baanu kakuu shinniigaa jedhama warri kakatimmoo qabsaa'ota gameeyyiif hundeessitoota adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO'ti hogganaaf ayyu dureen Magarsa Bariitii jedhu seena waggoottan 40 dur yaadachuu jirra ebilli 15 guyyaa gootota Oromoo waan taateef walakkees bar 1970 78 irra kaasuun hagudhum 1979 ABO'n albaay'ee rakkisa keetur jedhan abbootiin qabsoo yeroon kun yeroo lolli Soomaaliyaatii fi Itoophiyaatti dhumate waraanni Ziyaad Barree ari'amee baay'ee mootummaan Dargii immoo humna bilisummaa Oromoo hagaaf sun ijaaramaa jirsun dhabamsiisuuf duulbanee jedhani loltooti Magarsa Bariitiif Galaasa Dilboo Oromiyaa kutaala akka Baalee Arsii Harargee keessa duul impaayir Itoophiyaatiin rabbanama ofirra deebisuuf lol cimaa seenu isaanii seenaan agarsiisa qunnamtiin isaanii addaan citanii facaayyaa doon jedhulleen guddoo turte jedhan miseensoti gameeyyiin dhaabichaa qabsoon haqa yoomillee taanaan injifatamtu waan taateef duul Dargii ofirra qolannee amajjigaaf tokko bar 1980 walitti dhumna ayyaan guddaa ayyaaneffannee jedhu waajir adda bilisummaa Oromoolee Soomaaliyaa Moqoddishoo hundeessuuf armumirra murteessan Magarsa Barii yeggazu banti abbooma mitikuu gada gammadaa mu'ee abduu
qabdoo cacaacabsaa firraana qaxalee dabalatee miseensota bilisummaa Oromoo kudhan isa akka gar Soomaliyaa deemaniif ajajiitti kenname adoo bakka deemaniin hin bahin harka shifta Soomaliyaa kufan imal jalqabanii gammoojjii Ogaaden bakka Shinniiga jedhama akkuma ga'aniin haalli isaan hin eegne isaan mudat bakka kanumni waraan Soomaliyaa rafe biyyi saamuuf jeeqa turshiftaa qubate ture jedhu waraanni Soomaliyaa kun jibbi guddaa abaa'uuf uummata Oromoo irra waan qabuuf gameeyyii qabsootan guddoo maqaarse uffata irra baafate paanti duwwaan biis harka duubatti dheetumuu miidha guddarraan ka'e adoo saniin fixin dur warri Kiristaan taatan gam tokkotti warri Islaam taatan immoo gam biraatti jedhaman Oromoo taane mana baane amantaan addaan hin baan jechuun didanii bool tokko jimlaan awwaalaman seenaan guyyaa gootota armirra eegale. Barii sowaabe yookaan magarsa barii gada gammadaa yookaan damise tacaane abba xiqqii yookaan abbooma mitikuu doori barii yookaan iggazu banti falmata uumar yookaan cacaacabsaa irraana qacalee yookaan obbodhiinsaa dhaddachi booroo dhaddachi mul'ataa marii galaanii faafamdoo yookaan gameeyyii wareegan bilisummaa Oromoo tokko jette jalqabsiifte keessa muraasa yoo taatu Hacaaluu Hundeessaa Tangidaadhi Galaan artistooti Oro eebbisa addunyaatiif jireenya shifarraa qofa son taane qaroof beekaan Oromoo kanneen akka Taaddasee Birruu Tasfaa'uun Camadaatiif Hayilee Fidaa Faancoof Impaayerum Itoophiyaa kashirri ijaare shirtootaan tortor kanaan nyaataman. bilisummaadhaan kabajaan namummaa gabrummaa didadhaa madda gadaantummaa waggoottan 37 dur adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO'n kabajamu jalqab guyyaan gootota Oromoo kun uummata bal'aa Oromootiif Oromiyaatiin yaadatamu irratti argama. Itoophiyaan guyyaa ABO'ti jette ABO'n dhaaba Oromoo guddichi dorgoman qabnu waan taateef Oromoon guyyaa gootota jechuun moggaase. Hiree abba biyyummaa Oromoof Oromiyaa murteeffachuu haayoo jettuun bar 1973 hundeeffamuun isa dubbatam jaarmiyaan uummata Oromoo guddichi ABO'n yookaan addi bilisummaa Oromoo waggoota dheeraaf siyaasa Itoophiyaa keessatti adda dureen hirmaatullee haayoo mana baheef osoo milkeessin turu isaatiin daabirri immoo hoggantooti jaarmicha wal qoqqooduun harca'u isaatiin namoota hedduun qeeqamaa ture. Raasaas takkitti elema qilxuu tarargerra dhukaas jedhanitti fufsiisuuf waggoottan 40 darban qawween lolaa katur ABO woboon ilmaan isa qaalii boson keessa lolan qofa son taane uummati nagaalleen hedduun maqaa isaaniitiin nyaatamu isaanii dubbata. Sabboonummaa Oromoo hundarra dagaagsuun qubee afaan Oromoo jalqabsiisuu dabalate Oromoof Oromummaa leellisuu waggoota dheeraaf khaymal jaarmiyaan magarsa barii Leencoo Lataa Galaasa Dilboo Daawud Ibsaa Laggasa Wagii Goolli Hidheenge Bonayyaatiif kumsa dirriba lammeessaa jechuun jaalmarroo akken war faranjoota bar 2018 irra jalqabuun maqaa wobo jedhuun citee jilaan deemu irratti argama. Gootni qabiyyaaf jiraati gootni qabiyyaaf wareegame gootni diqqaaf guddaan qabu gootota Oromoo qabiiteen Oromiyaaf wareegamaniif wareegamaaf qabsoo jiran cufaan baga guyyaa gootota Oromoo geettanii jeen. Fedhii dhuunfaa awwaallee yoon dhaabbanne gam tokko dhiigni wareegamtoota nu gaafatti gaaf tokko.